Maaliif bare Jawaar maaliif Jawaar akka gaafii akkasii gaafatamuu qabu? يعني أما فكيني في جواري يعني يجي أمتها كان إيسيتي يجولين كتا كده لما كتا يعني كتا سد تربة سجل براتيو كتابة يرو كنتي جوار كتابة بريسي وقايو دبني جتشودا. واي كتابة بريسي رنجي روبر مالف جوار غافي أكاسي أكال جوار إنغافة شو هنكمني نافيم. Daga anjiru kata nukot. Jawar kami berarti akka jawar holata wayiti tijechuda. Jawar kami me akka nama jawar ini bene tokkoti jawar kami ati kami takka zetan nama Oromo jechun jawar arsa Oromo kafare jechu barbadeti mo minduno negaro argabangi. Anwa lal karai tubatani tubada sinigale harda le borile jawar in hinjala dani in kabajani le sigale. Gafi gaafachuu nammoo mirga kiyya. Yoo gaafiin badiidha gaafii gaafachuun badiidha jedhu akkasitti walitti deebina. Yeroon argadhu kaa. Egaa viidiyoo kanarraa jirtanii dargaggeessi kunneen gadda biyya UK keessatti Jawaar Mohammad kitaaba isaa eebbisiisuudhaaf UK'tti argamee ture. Achirratti gaaffilee tokko fi akkasuma immoo yeroonni viidiyoo amma mul'atu kanarratti Jawaar Mohammad nan barbaada Jawaar Mohammad eessa jira jedhee yeroonni deemaa ture agneeti jirra. Egaa kanarratti viidiyoo kanarratti waa jechuun barbaada. Dhugaama dubbachuudhaaf yoo dhugaa haqa jiru walitti himne si Oromiffa dubbatee saba Oromoo irraa dhalatee waa'ee Oromummaa beekuu osoo hin taane sabni biraallee Jawaar Mohammad eenyu akka ta'e bareechiti beeka. Maaliif yeroo tokko ofii makeenyaatti numatu artistoota Oromoos ta'u qabsaa'ota Oromoo aga du'a lubbuutti gatii qabsoo Oromootiif kaffalanii numata ofii keenyaatiin kabaja dhala namaatiif malu irraa mulqina. Maaliif viidiyoo kana fakkaatee yeroo itti dargaggeessi kun gaaffiin gaafate injira. Gaaffiin sunillee Jawaar Mohammadiidhaaf gaaffii malu miti. Maaliif Jawaar Mohammad qabsoo Oromoodhaaf gatii guddaa kaffalee aga du'aatti hidhamee dararamee wanta baay'ee keessa darbee dhufe kanaaf akkasitti wal salphisanii wal xiqqeessuun gaarii natti hin fakkaatu. Kun yaada mataa kooti. Galatoomaa. Yeroon argadhu kaa. I promise me then. Qoyaan kana jedhu mucaan kun maal isin godhee gidduu kana mucaan kana rabsinattu. Mucaan waan tokko mucaan ko jechuun mucaan waan tokko beeku bar. Waan beeku bar mucaan ko nama hindi Oromiyaan ko baay'inni Oromoo kuma baay'ee ta'e saggaxees baay'ee qabnaa bar. Saggaxee amma funyaanitti qabna bar biyya nageessa. Inni kun immoo saggaxeen warri biyya keessa jiran nu gamsiisaniiru bakka bagagama namoota nam beekamtii margachuudhaaf way waan tokko gochuudhaaf waa mantaan hojjechaa oolan baay'ee argaa walla baay'ee asumaayyuu isni galee bakka namoonni akka isaan beekuuf hayronnoo xiratii amma kanaa gochuun garuu maal barbaachise utuu waan nagaa hojjetanii namni si beekee gaariidha baay'ee waan bor waan atarra hojjettu bor dhalli kee namni firri kee ni ilaalaa bar umurii guutuu qaaniin si qabaafa waan irra hojjettu. Mucaanni kun immoo wallaalaadha waan tokko hin beeku ittiin gaddina. Kutaa tokkotu baratu asiin karaa Liibiyaa bahe biyyaatii bahe UK England galee wasaa maanigaa maasista how are you doing ምናምን kanuma shaagalee beekumsa itti fakkaatteetti isheen so waan tokko hin beeku mucaan ittiin gaddina. So namoonni akkas akkasii immoo fitu waan godhamu jiru garuu gagamaa baay'ee qabna isiniin jechuudha. Narrabsinaashi bakka barumsi baay'ee nama fayyaddiin garuu nambaadde barumsi kilaasii galaa barumsa baradhaa dhugaa rabbii. Kasongo yeye Mombali nanga Kasongo mbona wewe Songa libala oh yeye